Hayyeen akka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kanneen biyya alaa biyya keessanii qophii keenya daawwatan nagaa jirtu. Ani nagaa kootii galata waaqayyoo. Egaa guyyoota muraasaaf online irraa sababa garaagaraatiif bannee turuun keenya ni yaadatama. Yeroo ammaa kana online itti isiniif deebinee jira jechuudha. Tole oolmaa ture irratti akkuma ibsuu yaalii irraa viidiyoo baay'ee bareedaa tokko kan hunda keessanii fayyadamuun qabadhee isiniif dhiyaadhe. Gara viidiyoo kootiitti osoo hin darbin dura garuu namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaaliin keenya chaanaalii Abbuuteek subscribe gochuun qophii keenya hundumaa akka daawwattan asumarraan isiniif dhama. Kun chaanaaliin keenya kanadha, chaanaalii Abbuuteek. Subscribe gochuun maatiiwwan chaanaalii keenyaa ta'a isiniin jenna. Tole viidiyoo guyyaa alaatti gaafa dabarru jalqabaa aappii Google Chrome keessanii bantu. Erga aappii Google Chrome keessanii bantanii booddee dhaabbanni kun Fiyaas jedhama. Kunoo liinkii karaa salphaan liinkii isaa isinii kaa'een jira jechuudha. Description box irra isin achirraati argachuu dandeessu. Tole amma asirratti wanti gochuu qabnu jalqaba irratti amma galmeessaa jira jechuudha. Gaafa galmeessinu maal godha asitti please input mobile number jedha. Asitti mobile number keessan galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti edda akka gootanii booddee asitti immoo kunoo verification kana galchitu jechuudha. Verification isinii dhufteertu kana 768 galchitu jechuudha. San booda bakka kanatti password digiitii 6 hanga 16 galchitu jechuudha. Password digiitii 6 hanga 16 galchitu. Hayyee asii booda register gootu jechuudha. Okay, graphics code akka kanatti yeroo baay'ee isin qunnama. Graphics verification code error jedha. Sana yeroo sana maal gootu kana cuqaastu jechuudha. Kunoo bakka kana cuqaasuu qabdu jechuudha. Kunoo ishee kana keessa yeroo sana cuqaastu tokko bira deebi'u. Achi booddee verification keessan isin jijjiiraa jechuudha. Amma maalitti na jijjiiree jira? DBA register gootu. Register successfully. Amma successful naatee jira jechuudha. Achi booddee amma deebitanii galchitu jechuudha. Lakkoofsa ammaa san deebitanii galchitu. Keenyaaf lakkoofsa ammaa by the way asirratti lakkoofsa feetan illee fayyadamuudhaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko baay'ee salphaadha. Sama daawwattoota keenya duubatti na deebi'ee jira. Achi lakkoofsa amma deebisee nan galcha. Sana booddee password galchitu jechuudha. Password galchiira sign gootu jechuudha. Achi booddee amma kunoo banee jira. Erga akkasitti banee booddee kunoo wantoota gosa garaagaraa isinii dhufeera jechuudha. Jalatti maayinii gootu. Maayinii gaafa gootan amma akkaawuntii keenya irra kan jiru qarshii 50 maay balance. Qarshii 50 nuu kennee jira banachuu qofaaf jechuudha. Banachuu qofaaf qarshii 50 nuu kennee jira. Guyyaa guyyaatti immoo qarshii 15.24 keessatti itti dabalannaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma qarshii dabaluu yoo barbaanne taaskii kana gootu. Taaskii erga gootanii booddee kun bakka kanatti dhuftanii bakka kanatti ishee kan erga cuqaastanii booddee asirratti kun asirratti get gootu jechuudha. Get gootu. Kunoo okay geetii gootu jechuudha asirra. Okay achi erga geetii qarshii keessan erga qarshiin keessan 100 guutee booddee isiniif baasa jechuudha. Qarshiin keessan erga 100 guutee booddee qarshii keessan baafachuu dandeessu jechuudha. Kunoo gaafa geet gootan amma qarshii isiniif fuudhuu jalqabaa jechuudha. Shan geet gootu achi
kunoo successful nuti jira. Kunoo ammas successful ta'ee jira. Kunoo ammallee kunis successful ta'ee jira jechuudha. Ta'aa jira. Ta'ee jira. Achi maayin gootuchuu deebistanii amma gaafa qarshiin keessan meeqa ta'eera 65 itti deebi'aa jechuudha. Akkamittiin baafadhaa isa jedhuudhaaf kunoo karaa salphaa withdraw gootu jechuudha. Withdraw kunoo ishee kana withdraw argaartu withdraw gootu achirratti baankii kaardii kana keessatti cuqaastu achirraa fakkeenyaaf maqaa kaardii keessanii galchitu jechuudha. Kaardii keessan fakkeenyaaf 1,000 tanii akkaawuntii keessan galchitu asirratti maqaa akkaawuntii keessanii galchitu. Maqaa akkaawuntii keessanii jechuudha. Maqaa ittiin bookii malattaan asirratti baankii keessan koomershaalii fi Abisiiniyaa keessaa isin hojjetaa kan qabdan filattu modify gootu jechuudha. Isin asirratti akkaawuntii keessan isa dhugaa galchitu jechuudha. Asirratti withdraw amount asirratti 100 yoo baafatu 100 baaftu jechuudha. Gootu asirraa trade passwordii jalqabattiin seentan galchitu jechuudha. Achirraan withdraw gootu. Akkasitti sinii baasa jechuudha karaa salphaa gaafa passwordii keessan gootan. Akka baay'ee isinitti tolu abdii guddaan qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan birbiroo kan akka isiniif hojjennu barbaadan comment jalatti nu barreessaa. Waan kamiyyuu waliin hojjennaa daawwattoota kiyyaa. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee xumureen jira. Hanga viidiyoo biraan walitti deemnutti nagaan naaf tura jecha.